Dirooniin Itoophiyaa guutummaa zoonii kaaba lixaa Shiree hanga Tagazee, Baadimmee fi Adwaalaa sochii waraanaa Eertiraa fi meeshaalee waraanaa hordofuuf Ayuz Habashatti argamti. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa waraana ishee naannoo daangaa qabatee jiru keessaa baasuuf dhiyeessii meeshaalee waraanaa fi meeshaalee waraanaa adda addaa akka dhaabuuf xalayaa qulqulluu ministeera dhimma alaa Eertiraatiif barreesseera. Eertiraan waamicha Itoophiyaa fudhattee waraana ishee weerara Itoophiyaa keessaa ni baafti moo akkuma baratame deebii faallaa kenniti kan jedhu Eertiraa irraa eeggamaa jira. Kutaan waraanaa 42ffaan kan TPLF abdii kiyya jechuun ittiin dhaadatu keessaa miseensonni waraanaa 604 lola kana hin lollu jechuun mormii kaasuun isaanii dhagahameera. Kutaan waraanaa 42ffaan miseensota waraanaa 1418 kan of keessaa qabu yoo ta'u, kutaa waraanaa 7 of keessatti hammatee socho'aa kan jiru ta'uun isaa odeeffannoo argamerraa ni ibsa. Seenaa Itoophiyaa haraa ijaaruu keessatti gaheen dubartoonni qaban olaanaa akkuma ture yeroo ammaas badhaadhina biyyaa dhugoomsuu keessatti gahee bakka hin buune baataa jiru. Paartiin badhaadhinaas kana hubachuun hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa sadarkaa olaanaatti ceesisuuf hojjetaa jira. Paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti gurmuun dubartootaas hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa karaa dhugoomsuu danda'uun maree sosochii dubartootaa mata duree Itoophiyaa hirmaannaa dubartootaatiin jabaattee fi badhaate jedhuun qopheessuun sadarkaa godinaalee fi magaalotaatti itti fufee jira. Burmaa kanaanis bakka hooggantoonni gurmuu dubartootaa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa argamanitti godina Gujii lixaa fi magaalaa Bulee Horaa, Shawaa Kibba lixaa fi magaalaa Walisoo akkasumas godina Shawaa lixaa fi magaalaa Ambootti mareen sosochii dubartootaa gaggeeffamaa ooleera. Sosochii kanaanis aadaan wal gargaarsaa akka jabaatuuf hojiin kenna tajaajila lammummaa kan hojjetamee fi hojiin dinagdeen of danda'u dubartootaa cimsuuf hojjetaman daawwatameera. Hospitaalli waliigala Gamboo NSHTV haarawaa istaandaardii dhaabbilee fayyaa gara tokkotti fiduuf biiroo fayyaa Oromiyaan qabame hojiitti kun bu'aa qabatamaa mirkaneessaa jiraachuun ibsame. Hojii gaggeessaan olaanaan hospitaalichaa obbo Muktaar Abdallaa hospitaalichi kenna tajaajila fayyaa hawaasaa si'ataa fi dhaqqabamaa taasisuuf NSHTV haarawaa istaandaardii dhaabbilee fayyaa gara tokkotti fiduu fi biiroon fayyaa Oromiyaan qabame hojiitti kun bu'aa qabatamaatti jijjiiraa jiraachuu ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godinichaa obbo Muhammad Gammad godinichatti kenna tajaajila fayyaa fooyyessuuf tarsiimoowwan fayyaa garaagaraa babal'isuun hawaasni tajaajila fayyaa akka argatuuf dhaabbilee fayyaa keessatti qindoominaan hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa godina Arsii lixaa fi walitti qabaan boordii hospitaalichaa obbo Girmaa Yaazoo mootummaa badhaadhinaan hoogganamu hawaasa fayyaa buleessa misooma keessatti dammaqinaan hirmaatu horachuuf NSHTV fayyaa garaagaraa hojiirra oolchuun hojjechaa jiraachuu himaniiru.